jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa koodha isinirraa baduu kun moodii kama isin gaafachaa nagaa damete xiqqoo sagaleen illee na bira hin jijjira kanuma kanani viidiyoo illee dummessee isinii waraabuu hin dandeenye isin dhiifama isin jecha akkam jirtu isin naguma keessan miti baay'ee nagaa koodha nan bade miti ammoo isinii deebi'eera kun hin banne isin jalaa isin badu wanti deddeebi'ee gisee tokko bada malee jechuudha. Mee yaada maal qabdu koomantii keessanii yaada keessan na barreessaa. Maaltu immoo haarawaa ijoolleen hedduun duraan koomantii na barreessaa turtan immoo maal taatanii booda kana argeen beeku samariin mucayyoo takka kan na barreessaa jirtu ijoollee maal taatan naguma keessanii moo biyya galtanii biyyallee yoo galtan rabbiin biyya keessanitti nagaadhaan isin haa galchu maatii keessan isin haa agarsiisu warroonni hawwii biyyaatis qabdan jechuudha. Garuu immoo maal ta'an jedhee baay'ee yaaddoo natti ta'e yoo biyya galtanis ta'e na koomantii na barreessaa karaa keessattiin na dubbisaa warroonni lakkoofsa kiyya qabdanii karaa keessattiin na dubbisaa lakkoofsa kiyya immoo isiniif hin maxxansaa viidiyoo tokko irratti isiniif hin maxxansaa lakkoofsa yoo isinii maxxanse immoo dafaatii qabadhaa warroonni lakkoofsa kiyya jalaa badee yookaan immoo cinqamaa jirtanii garuu immoo namni karaa koomantii lakkoofsa na gaafatan jiru tarii akkatti carraa ta'e namni lakkoofsa jalaa badee na gaafachuu danda'a. Garuu immoo namni na gaafates hin jiru koomantiillee na barreessitanii koomantiidhaan yaada keessa wanti isin rakkise yoo jiraate immoo deebii tarii lakkoofsi bilbilaa yoo isin harkaa bade ta'e tarii na gaafadhaa koomantiidhaan na barreessaa koomantii keessan dubbisee isinii kaa'uu nan danda'a warroonni viidiyoon kiyya kun isin qaqqabee viidiyoo dhaggeeffachaa jirtan jechuudha. Tarii immoo namoonni bakka neetworkii hin jirre taatanillee ka rabbiin isin gargaaruun isiniin jedha baay'ee ulfaata garuu namoonni ijoolleen hedduun duraan na barreessaa turtanii amma immoo namoota baay'een na barreessaa jirtanii koomantii nama muraasaan argaa jira ijoolleen duraan na hordoftan ijoollee hedduudha amma immoo maal akka taatan anallee baay'ee yaada natti ta'ee baay'ee tokkoon isin jaalladha beektaa viidiyoo kiyya na ilaaltanii osoo hin ta'in akkanumaan baay'ee hedduun isin jaalladha jechuudha. Tarii immoo isinillee akka na jaallattan hin beeka isinillee hedduun keessan sirriitti na jaallattu gisee na dhukkubeessan iyyuu namoonni hedduun karaa dhuunfatiin iyyuu maal taate samarii si dhukkubee maal taate immoo baay'ee na jajjabeessaa turtaniin hin beeka. Amma immoo booddee kana maal taate ijoolleen garuu namni muraasni namni hedduun biyya galanaan jettanii turtanii biyyallee yoo galtan rabbiin nagaadhaan isin haa galchu namni biyya ofii hin gammanne jiru biyya ofiitti galama kanaaf yaada keessan hundumaayyuu na barreessaa yoo isin qaqqabe jechuudha yoo viidiyoon keessan qaqqabe viidiyoo kiyya dhaggeeffatan jechuudha. Kanarraa kanaaf immoo sanboodarra yaada keessan laalee lakkoofsa yoo barbaadan lakkoofsa immoo isiniif hin kaa'a jechuudha. Yaada keessan argee jedhe jechuudha. Hanzari maal haasoftu jala maal barbaachuu kun namichi maal haasa riifamaa jiru namatu na bira jira sagaleen isaanii xiqqoo hin dhaga'ama rakkoon qabu tarii yoo dhaga'ames wanti nama rakkisu hin jiru isaanis dhimma ofii haasa'achaa jiranii anis immoo dhimma kiyyan haasa'aa jira. Warroonni immoo tokko sooshaal miidiyaa kanarraa bartanillee maal taatanii kan duraan sooshaal miidiyaa irratti hojjechaa turtanii inni isiniin jedha ana qofa osoo hin ta'in namoota hundaatu shamarranis ta'e dhiiras ta'e sooshaal miidiyaa kanarra namoonni baay'een onlaayinii
namoonni hedduun anduraa waliin liivii seennee waliin haasofnullee namoonni hedduun baay'een keessanii liivii seenus dhiistanii viidiyoo wal hojjechaa jirsa. Viidiyoo keessan baay'ee na qaqqabaan jiru. Maal taatan hundumti keessanuu jajjabaadhaa, chaanaala keessan hin dhaabinaa, irratti hojjedhaa. Warroonni immoo haarawaa banachuu barbaadanis banadhaa. Nu warri dura banatee fi warri amma ganaa banatellee tokkuma. Namni kamiyyuu akkuma nama tokkootitti mirga guutuu qaba. Waan barbaade hojjechuu, waan barbaade dalagachuu hin danda'a. Namni nama dhorkuun hin jiru. Seeresii taatanii yuutuubii keessan banattanii yuutuubiin keessan mana keessanii irratti waan adda addaa waan barbaachisu hojjettu, waanuma halaala ta'e jechuudha. Kanaaf ani namoonni kamiyyuu jechuudha xixiqqaa ta'ee warri neetworkii qabaatee jedhee hundumtuu sooshaal miidiyaa kana yuutuubii ofii banatee yuutuubii ofiitti gizee baay'ee boqonnaa ofii achirratti dabarsanii yaada ofiitti irratti ibsatanii sammuu kana nama bashannansiisa. Xiqqoo dabbaramtee jettee yoo irratti baatee haasofteeyyuu siif baay'ee fooyyeedha jechuudha. Yoo si dabbarellee yuutuubiin kee mana keeti waan barbaade irratti baatee waan jechuun waan haraama ta'e sun ta'e waan yuutuubiin waa hedduu dhowwamaadha, wanta dhowwaa hin qabne jechuudha. Baatanii hundi keessanuyyuu waan barbaadan yaada keessan jechuudha garaa keessatti qaqqabatanii namni kamiyyuu achirratti bahee yaada ofii yoo ibsate baay'ee gaariidha. Garuu namni aaree maal jedhee ofii of cinqee jechuurra yuutuubii keessan banattanii yookaan immoo feesbuukallee warroonni feesbuuka fayyadamtan tokkookii waan adda addaa jechuudha. Instaagiraamanillee waanuma adda addaatiin jechuudha warroonni fayyadamtanii kun maaliif yaada tokko yoo dabarfattanii jettan aguma san xiqqoo namarraa yaanni xinnoofi namarraa hir'ata. Waan baay'ees immoo miidiyaa kanarraa ilaaltanii yoo jettan waan baay'ee hordofatu waan ta'eef kanaaf namni kamiyyuu osoo yuutuubii banatee bashannanee wajjin taphatee akka fedhetti yaada ofii ibsatee kan beekus kan hin beeknes wal barsiisee baay'ee bareedaadha. Kan beeku barsiisee kan hin beekne irraa barate innis booddee akkasumatti beekaa ta'a. Kan namni kan waan beekne namni walumarraa waa bara silallee namni har'uma tana lafumaa ka'ee yookaan har'uma tana dhalatee beekumsa waliin dhalate hin jiru. Adadumaa daa'imni tokko yoo dhalatte suutuma suutan sadarkaadhaan akkasumatti akkuma umriin ishii dabalamaa guyyaarraa torbaanirraa baatirraa waggaarraa akkasuma deemu sadarkaa deemu sammuun ishiitis akkasumatti guddachaa deema. Kanaaf namoonni kamiyyuu akkasuma suutuma suutan waa hundumaa baratanii amma namoonni hedduun ijoollee shamarranii fa'aa chaanaala banee viidiyoodhaan bahee faana haasa'uu warroonni jedhantu jira. Viidiyoon haasa'uun rakkoo miti. Yoo barbaadde viidiyoon hin haasa'uu jette audio haasoftee gadhiisuu viidiyoo barbaadde waraabdee waan adda addaa qindeessitee hojjechuu dandeessa. Namoonni hedduun anaayyuu keessan na gaafatanii garuu yuutuubii banachuu nan barbaada, viidiyoodhaan bahee haasa'uun barbaadu warroota naan jettan nama baay'eetu jira. Maaliif garuu maal viidiyoon baatanii haasofte rakkoo maalii qabu jechuun ragada ba'anii morma ofiin dhoffatanii jedhanii miti jetti Oromoon dura. Tarii immoo yoo shari'aan tarii warroonni immoo shari'aan nu dhorkaa shari'aatu waan akkasii dhowwaa jettanillee kun yoo ijaaballee godhattanii rakkoon qabu. Ijaaballee godhattanii yoo haasoftanis garuu immoo fuula keessan jechuun seerumaan haala uffannaa keessan uffattanii yoo haasoftanis wanti kun haraama maalidha jedhamu hin jiru. Seeraan haala uffannaa keessanii akkuma namni tokko uffatutti yoo uffattan wanta haramaa hin qabanatti fakkaatu.
dabalataan immoo yoo warroonni shamarra ijoollee shamarranii yoo najjabadha jettellee hojjabattellee mirga keetii wanti si dhoowwu hin jiru. Kanaaf hin sodaatinaati bahaa dubbadhaa baasaa yaada babbareedaa warroonni qaqqabdanii hedduutu sodaatee viidiyoo kanaan baheen haasa'u jecha of qabee kan taa'utu jira. Namoonni hedduun keessan na gaafatanii turtanii rakkina hin qabu haasaa bahaatiin isin tarii warroonni immoo shari'aan nu dhorkaa shari'aatu waan akkasii dhoowwaa jettanillee kun yoo ijaaballee godhattanii rakkoon qabu ijaaballee godhattanii yoo haasoftanis garuu fuula keessan jechuun seerumaan haala uffannaa keessan uffattanii yoo haasoftanis wanti kun haraama maalidha jedhamu hin jiru. Seeraan haala uffannaa keessanii akkuma namni tokko uffatutti yoo uffattan wanta haramaa hin qabanatti fakkaatu. Dabalataan immoo yoo warroonni shamarra ijoollee shamarranii yoo najjabadha jettellee hojjabattellee mirga keetii wanti si dhoowwu hin jiru. Kanaaf hin sodaatinaati bahaa dubbadhaa baasaa yaada babbareedaa warroonni qaqqabdanii hedduutu sodaatee viidiyoo kanaan baheen haasa'u jecha of qabee kan taa'utu jira. Namoonni hedduun keessan na gaafatanii turtanii rakkina hin qabu haasaa bahaatiin isin